السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتوتا فجالتنتوني هردفتوني برسيسا وروما بي الحمد لله هني نغكوت نغيني كي هنجال الله هنك بجادا بك جرتن مرت سنغو دعوتن كي فيديو وراكن كيساتي وان اجايبا وان باي تو كسني تو تكون نسن برسيسا نمني برودا يو بلبلا كيسني نسن هردفا جرات حالا سلبمت افرا تبيكو دندسني نسن برسيس inni ismaali fakkeenyaaf namni tokko yoo isin hordofu barbaade jechuudha bilbila keessan irratti appilikeeshinii garagaraadha waan itti isin hordofsan dirqama buusa jechuudha kanaafuu viidiyoo irraa kana keessatti namni isin hordofuudhaaf bilbila keessan irratti appilikeeshinii namaan ittiin hordofan yoo buusa jiraate haala itti beekuu dandeessaniin isin barsiisa akkasuma yoo jiraatallee haala itti ofirraa dileetii godhuu dandeessaniin isinitti agarsiisa. Egaa daawwattoon kiyyaa viidiyoo kana laayik sheer godhaadha. Laayikii fi sheerii gochuudhaan walaa jajjabeessinu walaa guddifnu isiniin jaha. Akkasuma laayikii fi sheer gochuudhaan akkaan anilleen barumsa bareedaa akka irraadhaa kana yeroo hunda isiniif fidu na jajjabeessuu qabdan jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadha achi booda ool jettan irra kaayyaadhaadha. Video keenya nan baay'ee dargee kan rafaa deemu laayik godhaadha barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha video baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaa nan gahu barumsaan dabarsaa hanga xumura video kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan isiniin jaa. Hayyee daawwattoonni kiyyaa namni tokko yoo bilbilaan isin hordofuu barbaade jechuudha bilbila keessan irratti dirqama waa buusa jechuudha. Kanaafuu yoo namni bilbila keessan irratti waa buusa jiraate yaani waan ittiin isin hordofu jechuudha yookiin barnaamija ittiin isin hordofu yoo buusa jiraate jechuudha. Aappii kana hunda addaan isiniif baasu kana argachuudhaaf Google Chrome keessan irra yookiin browser internet keessan irra galtan jechuudha. Browser barbaadan irra galuu ni dandeessan jechuudha. Achi booda bakka searching irratti jechuudha oneofii.com jettanii barreessan haala kanaani oneofii.com jettanii barreessan jechuudha haala kanaani adda hin fageessan jechuudha haala kanaan search goosiftanii achi booda kan awwalaa kan irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan asitti isin fide jechuudha yeroo haala kanaan asitti isin fide asolitti ayikoonii searchii ni jirti ishirratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka searchii kana isin fida achi booda bakka searchii kanarratti jechuudha haala kanaan spyware jettanii barreessan jechuudha achi booda search goosiftu achi booda haala kanaan asitti isin fida jechuudha suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda asirra suutu gadni deemtu gaduma deemtu jechuudha achirratti qalama diimaadhaan kan barraa'e bakka kana tuqaa buufadhaa kajuuf duratti daawulood kan jettu ni jirti daawulood kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda aappii ni buufattan jechuudha aappii yeroo buufattan aappii yeroo buufatanii irra galtan haala kanaan isinii fide jechuudha asirratti raayitiin sanduuqa keessatti raayitiin lamaan ni guutu jechuudha haala kanaan ni guutanii achi booda koontinuu kilik gootu achi booda haala kanaan isiniif banama jechuudha as jalatti barnaamija namni ittiin isin hordofaa jiraatu yoo jiraate akka inni isiniif baasu jechuudha yaani akkuma asirratti isiniin jee namni tokko yoo isin hordofuu barbaade jechuudha bilbila keessan irratti waa buusa jechuudha yookiin barnaamija ittiin isin hordofu isinii buusa jechuudha. Aappiin kun immoo barnaamijni namni ittiin nama hordofu yoo jiraate xawwaal isiniif baasa jechuudha yookiin barnaamijni namni ittiin nama hordofuu danda'u bilbila keessan irra jiraate laatul isiniif baasa jechuudha as jalatti iskaanii kana kilikni gootu achi booda isiniif barbaada jechuudha isinii galee obsaan eeggattanii haala kanaan bilbila keessan guutumaan guututti bilbila keessan keessa iskaan godhu ture jechuudha barbaadu jira jechuudha barnaamija namni ittiin nama hordofu jechuudha isinii galee yoo jiraate alaatul isiniif baasa hanga inni iskaan godhee xumuru obsaan eeggattu jechuudha yoo jiraate alaatul isiniif baasa immoo jechuudha dhibbatti shakki tokko malee. Hayyee daawwattoonni kiyyaa kana akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha anaaf kana barnaamija lama naa baasee jira jechuudha kana jechuudha haala kanaan dileet isiniif fide jechuudha dileet gootanii baafachiisuu dandeessan jechuudha waan inni gartee iskaan godhee isiniif fide jechuudha isinii galee wanni iskaan godhee isiniif fide kun waan bilbila keessaniif isin hin barbaachifne jechuudha isinii galee. Waan namni isin hordofuu jiru jechuudha. Isin garuu jiraame. Dileetti gootanii raawwattanii asirratti feeks kan jettan kilik gootanii baafachiisuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan salphumatti namni barnaamija garagaraadhaa isin hordofuudhaaf yoo bilbila keessan irratti gad buusa jiraate haala kanaan aappii kanaan ofirraa beekuu dandeessanii akkasuma ofirraa illee balleessuu dandeessanii isin jaa.
egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatanaadha akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootiin agolti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.